warri biyya bulchu dhaloota abaa'ooti kana amanuu qabna beekuu qabna. Jawaar garee Kamaal fa'aa bira haa deeman waraanni kun gaafa siin jedhu ati miseensa adda bilisummaa Oromoo taatee kallattiidhaan dhaabicharraa itti dirqama fudhatta yoo ta'e hariiroo Jawaar fa'aa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru yookiin immoo hariiroo Kamaal fa'aa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru sana odeeffannoo isaa hin qabdu moo Icciitii adda bilisummaa Oromoo faanaan qabu sana ittiin himne Jawaaritti. karaa tokko akka adda bilisummaa Oromoo qunnamaa jirtu miseensa adda bilisummaa Oromoo akka taate dirqama sana akka hojjettu Jawaar ni dhoksita. Karaa biraatiin immoo akka Jawaar wajjin qunnamtii qabaattu immoo adda bilisummaa Oromoo ni dhoksita. Waraana Jeneraal Kamaal walii wal qabatee Jawaaruman naa kaase. Jawaar haala kana siinii mijeessee waraanni sun konkolaataadhaa mootummaa kanaan dhufee Oromiyaa seene moo akkam ta'e waraanni sun? Odoo isaan jedhanii odoo jaarmiyaan waggaa 50 bosona jiru ani OPDOtii qophaa aangoo fudhachuu fedhee rikamendiin godhu. Wajjin kanaa softe jira hogganoota adda bilisummaa Oromoo keessa. Hin jiru. Tarii yeroo sana isin dogoggora tarsiimoo hordoftanii balaan sun qaqqabee laataa kan jedhu kanaaf hin kaasuu barbaadaman fakkeenyaaf. Daangaa Eertiraarra kallattii sanaan waraanni Jeneraal Kamaal jiru isaan haasimatanii jedhee kan naa kaase Jawaaruma. Dogoggora akkasii godheera jettee kanatti yaaddu jira. Mee ofirraa kaanee dogoggora isaa namni yoo ofiisaa himee ofiisaa ofitti yoo hime namatti himuun salphata waan ta'eef. Waanan hojjedhe keessatti waanan itti gaabbus hin jiru. Waan dogoggoreera jedhee har'a ofitti gaabbu tokkollee hin qabu. Karaa tokko OPDO akka tumsitan walii galtaniittu karaa tokko immoo adda bilisummaa Oromoof immoo gaaffilee kana qabatanii dhiyaattaniittu darbees immoo qoree simannaa keessattis maqaan kee akka eeramee turedha kan itti barreessite. Hojjedhe jedhee odeeffataa otoo deemu qabamuu danda'a yookiin mana mashataa taa'ee otoo haasa'uu qabamuu danda'a. Nama akkasii tokko naman ijaareera jedhu qaba. Namni bilbiluufis hin qabama namni bilbila koorratti bilbilamus hin qabama ture. Egaa haalota kana keessa darbamee bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabsoo hidhannootiinis mootummaa loluu qabnaa jettee akka amante barreeffama kee kana keessatti tuqxeetta. Dhimma sanaas dhimma ammas namuma lammii jedhamu sana waliin kan mari'atte. Kana wajjin wal qabatee kan ka'u raayyaa ittisaa kan daangaa Eertiraa ture gara qabsootti makuuf yookiin immoo achirraa cabsanii ba'uu waan barbaadanii fi odeeffannoo sana dhageessee waan kana lammii sanatti himte dhaabni humna sana fudhachuu akka hin dandeenye lammiin sun sitti himeera barreeffama kee kana keessatti. Sana booda Jawaar Muhammad waliin qunnamtii tolfattee yookiin immoo isa wajjin wal qunnamtee dhimma kana akka irratti mari'attanis barreessiteetta. Akkaataa humna sana gara Oromiyaatti fiddan mari'attaniittu Jawaar wajjinis namoota Boontuu Baqqalaa fa'aa Milkii Addunyaa fa'aa namoota achi keessatti maqaa isaanii eertetti jira. Yaaliin keessanii qabsoo hidhannoo gaggeessuudha moo maalidha jechuu dandeenya yeroo sana keessatti qabsoon hidhannoo barbaachisaadha jettanii itti amantanii qabsoo hidhannoo gaggeessuu fi murteeffattanii yaalii sana gootan immoo maal jechuu dandeenya maal jennee jala murree darbuu dandeenya waan sana. Waan suni kan yaadamee fi keessattuu akkuma barreeffama irrattis tuquu yaale naannoo giddu galeessaa kanarra ture kan sochoonu qofaa koo miti ijoollee baay'eetu jira. Baay'een isaanii ijoolluma dhalataa naannoo kanaati. Yeroo ilaallu tumsa barbaada. Amma fakkeenyaa fi qotee bulaan gaafa ba'u hiriira harka duwwaa isaan ba'u. Qeerroon dursitii dhumarra keessattuu 2008 gara dhumaarra namni waanuma qabu qabatee ba'uu jalqabe. Ajjeesee du'uu jalqabe namni waraana kana jechuudha. Gaafa kana laallu minimum qeerroon hagi tokko yeroo hiriira bahu odoo humna ofittisuu danda'e hidhannootiin otoo deeggarame ka jedhu marii anneetuma murteessine achii booda faayinaansii barbaadutti kaane kan dhaabni bitu qofa miti namni dhuunfaan daldaalaan hojjetaan mootummaa kilaashinuu bitee jira yeroo sana. Hojjetaan mootummaa na yaadadha jechuudha. Kanaaf maal gochuu jalqabne bakka keessattuu murteessaa ta'e irratti qeerroon hidhachuu qabdi.
hidhatee akka waboo kana ta'ee militarii istiraateejii baafatee faayit akka godhu otoo hin taane hiriirri kuni fincilli kuni tumfamuu qaba. Meeshaatiin ka jedhu walii galtee irra geenye jechuudha. Achii booda kan gara hidhachiisuutti gara hidhachuutti qotee bulaasa qawwee manaa qabu immoo rasaasa bituu fi rasaasa kennuu fi gara sanatti sochoonee jechuudha. Kan milkii fi Jawaarii jalqaba raayyaa ittisa biyyaa kan akkuma achirratti tuquu yaade milkeessaadha kan natti fidee milkeessaa faana wal beeku. Isa qofa miti ijoolleen jijjiru turani Zalaalamfaa Balaayifaa jiru ture. Nama 4-5 taaneeti kan nuti mari'anne mana milkeessaatti. Nagaasaanis na bira jira ture Nagaasaa Gulummaa Abaarii koo ta'ee kan na faana hidhame boodarraa. Warri kuni warra kana faana mari'annee raayyaan ittisa biyyaa sun ajajaa dhibbaati namni dhufee qaamaan dhufe bakka sanaati. Kan erge immoo akka inni nutti himutti raayyaa ittisa biyyaa bakka sana jirutu bakka buufatee akka ergedha. Gaafa kana maal yaadne waa lama achi cabsanii isaan fedhiin isaanii Oromiyaa seenuu. Gaafa fottoqan Oromiyaa seenuu barbaannaa. Akka ulfaatu irra geenyeen ulfaataa. Tokkoffaa Tigraayima keessa too deemtaniyyuu daangaa Eertiraarraati kan isaan ka'anii Tigraay keessa too deemtaniyyuu waraanni isinitti banamuu danda'a. Amaaraa Kiliilis seentanii ammas rakkoo biraas mudatuu danda'a. Kanaaf gara Eertiraatti yoo ceetanii waraana achi jirutti dabalamtanii akkaataa itti loluma banuu dandeessan yoo ta'e yoo mari'achaa turre isa kanaaf lammiitti himuun dirqama ture yeroo sanatti. Lammiin ka jedhee nuti daangaa karaa kallattii isaan jiran kanarraa humna hin qabnu. Kanaaf simachuu hin dandeenyu. Garuma biyyaatti akkaataatti seenuu danda'an irratti hojjedhaa ka jedhu kan inni naa kaasee qophii hin qabnu kanaaf jedhee achii booda kan ani Jawaaritti hime jechuudha. Milkii numa wal baranne malee guddoo wanni waan qabsoo irratti waliin haasofne hin jiru garuu sochii tumsuu akka barbaadu qabsoo karaa garagaraas qeerroo akka ijaaraa jiru naaf kaase innis jabaadhaa ka jedhu jajjabinuma naaf hime malee milkii faana specific waan hojjenneeru hin qabnu waan amma kana hojjenneerra himuu danda'u. Jawaar faana garuu achii booda qindeessuu irratti hiriira qindeessuu irratti informationii wal jijjiiruu irratti wannoota garagaraa wal deeggaruu irratti Jawaar faana itti fufneerra jechuudha. Achii booda gadhaabni waan kana hin danda'u jedhee jechuudha. Kanaaf waan raayyaa ittisa biyyaa sana fakkaataa jechuudha. Qabsoo hidhannoo kan hidhannootti ce'uu qaba yookiin immoo akka waraanaatti deemuu qabnaa otoo hin taane uummanni hidhannootiin deeggaramuu qaba. Kan qawwee qabu xiyyitii bituufii qabna, rasaasa bituufii qabna. Kan bakka tokko tokkotti immoo yoo qawwee arganne hidhachuu qabna. Du'uu hin qabnu callisnee ka jedhu difeendi of godhuu danda'uu qabna ka jedhu irraatii madde waanni sunii jechuudha. Akkas ture. Egaa asirratti gaaffii ani kaasuu barbaadu tokkoffaa Jawaari nama qabsoo hidhannootti amanu miti. Jalqabumarraa kaasee nama qabsoo hidhannootti amanu miti. Sababoota adda addaatiinis adda bilisummaa Oromoo waliinis hariiroo gaarii qabaachaa hin turre. Boontuu Baqqalaa Garbaas immoo haaluma waan kanarraa fagaattu natti hin fakkaatu waan gara qabsoo hidhannootti michoomtu hin fakkaatu. Isa kan akkamitti erga Jawaarii qabsoo hidhannootti akka inni namanne sana hin beektu turte jalqaba akka garee Kamaal fa'aatti akka isaan makamanii waraanni sun Jawaari yaada sana sii kaasnaan achitti wal dhabbiin waan jiruu fi waraanni kun achi dhaqees bu'aan inni buusu hin jiru yookiin immoo faayidaan inni qabu hin qabu jetteeti kaniiti gara Oromiyaatti akka isaan deebi'anii yaada sana kan fudhatan. Jalqaba Jawaar garee Kamaal fa'aa bira haa deeman waraanni kun gaafa siin jedhu ati miseensa adda bilisummaa Oromoo taatee kallattiidhaan dhaabicharraa itti dirqama fudhatta yoo ta'e hariiroo Jawaar fa'aa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru yookiin immoo hariiroo Kamaal fa'aa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru sana odeeffannoo isaa hin qabdu moo akkasumallee Jawaar qabsoo hidhannoo akka inni hin deeggarreef itti namanne sana odeeffannoo isaa sanatu jiru moo akkamittiin waan sana gochuutti akkamitti deemite Jawaar wajjin marii kana geggeessu
Waan sana gochuu akkamitti itti deebite? Waan sana mee har'a irra teessee yoo yaaddu gaafa sana miirri gaafa sanaa jira. Har'a irra teessee gaafa yaaddu maal sitti fakkaata? Jawaar faana waanuma qabsoo hidhannoo yookiin hidhannaa illee injinaa waan akkasii Jawaar faana naasofne raayyaan ittisa biyyaa dhalataa Oromoo ta'ee quuqama qabsoo waan qabuuf dhufee nu dubbise. Isaan qofa miti yeroo sanatti poolisiin Oromiyaa kan citanii qeerrootti makamanii qabsaa turan jiru. Kan immoo achuma keessa taa'anii qeerroo deeggaraa turan jiru. Akkasuma waraanni raayyaa ittisa biyyaa kunis fedhii sana tu keessa bulee lammata immoo daangaarra jiru uummata keessa bahanii Eertiraaf Tigraay daangaa sanarra jiru ture isaanii baay'inaan akka malee baay'ee akka ta'anii fi parpazilii Oromoo filanii nu kahanii daangaarraa uummata keenyarraa parpazilii nu fageessanii. Kanaaf gara uummata keenyatti makamnee uummata keenya difeend gochuu qabna ka jedhu yaada kana kan isaan fidanii dhufanii yaada akkasii irraa ka'anii waan dhufaniif kan simachuu qabnaa jedhee Jawaaris itti amane malee ilaalcha Jawaar qabsoo hidhannoof qabu yeroo sanatti nan beekasi. Anillee barreeffama kiyya keessatti waan an tuqeeru qaba. Maybe Jawaar adda bilisummaa Oromoo faana tuttuqaa kan qabu yoo dhagahee riizerviir ta'uu danda'a. Walitti dhufeenyi keenya ka jedhu irraa ka'eeni icciitii adda bilisummaa Oromoo faanaan qabu sana itti himne Jawaaritti. Akka haaraatti akkuma qeerroo kamiittuu sochii jiru kana wal tumsinee itti deemuu qabna ka jedhu irraa kaaseen gara sana geessee opereeshinii raayyaan ittisa biyyaa fudha jedhe kanas gama sanaan ka yeroo sanaa jechuudha. Gama sanaan akka inni furuu danda'u itti himnaan nan danda'a jedhe jechuudha. Innis kana ture kan Jawaarii war qabatu. Waraana Jeneraal Kamaal walii wal qabatee Jawaaruman naa kaase akka Jeneraal Kamaalii fi gareenii Jaal Daawud lamatti dhabee akka ture beeka odeeffannoo sana qaba. Garuu daangaa Eertiraarra kallattii sanaan waraanni Jeneraal Kamaal jiru isaan haasimatanii jedhee kan naa kaase Jawaaruma. Ishis dhimbiis hin jennee gaafadheen sitti man jedhee garuu gaafa yaadu jarri kun hagam effektiif ta'udha qanii achumattuu garee lamatu jira. Garee lama kana keessattuu akkuma Jeneraal Kamaal fa'aa keessatti uumame ammas garee biraa itti dabalamee wanta biraa uumamuu danda'a. So yoo danda'ame asuma seenuu isaanii turre bu'a qabeessa ta'a kan jedhee kananii murteesse sanarraa ka'eeti. Kana waan hin godheefis nan qaba. Humna ka barbaannu yeroo sanatti waraanuma adda bilisummaa Oromootiinuu kallattiitiin humna seensisaa ijoollee leenjitee yoo jiraatte seensisaa waraana seensisaa rakkoo hamaatti jirra. Qabsoon gara xumuraatti deemaa jirti. Uummanni gatii baasaa jira jedheeni kan gaafachaan ture. Kanaaf akkasitti yoo hubatame fayyadeen. Tole kanuma walii wal qabsiisee atamma waan kun dirqama hojii guddaadha. Lubbuu namaatii yoo milkaa'e immoo waan qabsoofis bu'aa gaarii buusuu danda'udha. Sana wajjin wal qabatee hariiroon Jawaarii fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru gaarii akka hin taane utuu beektu odeeffannoo Jawaariin dhoksitee yookiin immoo adda bilisummaa Oromoo dhoksitee karaa tokko akka adda bilisummaa Oromoo qunnamaa jirtu miseensa adda bilisummaa Oromoo akka taate dirqama sana akka hojjettu Jawaariin ni dhoksita. Karaa biraatiin immoo akka Jawaar wajjin qunnamtii qabaattu immoo adda bilisummaa Oromoo ni dhoksita. Kun maalitti fakkaata karaa tokko waan sirriidha yaada akkasii kun. Bifa kamiinuu yoo ta'e yeroo sanatti qabsoon tumsa barbaada. Uummanni akkuma hundi keenya iyyuu beeknu roorroo didee bakka jiru hundatti roorroodha kan inni didee. Yeroo kanatti warra Oromoof qabsoofna jedhu miti. Mootummaa keessaa yoo dandeenye nama ijaaruu akka isaan gara qabsoo Oromootti makaman gochuu ture hojiin keenya. Qabatamaanis immoo godhaniiru. Kanaaf Jawaarii fi adda bilisummaa Oromoo kallattiinis ta'u alkallattii yeroo sanatti kan isaan irratti qabsaa turan wayyaaneedha jedhee waan an amanuu fi jarri lachuu yoon quunname rakkoodha jedheen amanu ani. Sochiin Jawaar beekamaadha. Garuu yoon hime rakkoo qabaa jettee amanta yoon qunnamtii yeroota kana lamaa waliin qabu nama garee tokkottuu yoon hime rakkoo qaba jettee amanta.
Kani Suni sirriidhaadha kan jedhe fakkeenyaaf maaliif waan suni yoo dhugumatti qajeelummaan akkasitti kan yaaddu yoo ta'e itti himuun qabdu turte kan jedhudha gaaffiin kun. Itti himuun qabdu turte yoo itti himte wayyu ture amanamummaa maafuu hojiin sun akka milkaa'uufuu naamusa jaarmiyaafuu akkasitti yoo ta'e irra wayyu kan jedhudha gaaffiin kun. kan si dhibu kophaa isaan lachuuyyuu gaafadheera. Lammii faana yeroo dheeraa kan nuti wal falmine Jawaar dabalatee hayyoota ijaaraatii gara qabsoo kanaatti makaa waliin socho'aa. Amma sochiin jiru warraaqsa uummataatu jiraama. Warraaqsi kun immoo seeraan hoogganamuu qaba. Kanaaf Jawaar faana maaf hin hojjettan dhimma kanarratti jedhee yeroo dheeraa wal falmeera. Fedhiin qabu lammiin jechuudha. Dhaabni fedhiin qabu jechuudha karaa biraa. Inni biraa Jawaariinis haasofsiisuu yaaleera yeroo sanatti. Adda bilisummaa Oromoo faana qindooftanii odoo hojjettanii waan kana keessattuu qabsoon ani gara xumuramaatti deemaa jira kan asitti jaallan waliin socho'aa turre faana baay'ee gulaalaa turre waan ta'eef waan kuni gara xumuraatti deemaa jira. Wayyaaniin dadhabaa jirti. Uummanni keenya gara duubatti deebi'uutti deemaa hin jiru. Namni harka duwwaa rasaasatti fiiga. Harka duwwaa qawweetti fiiga. Kun kutannoo uummanni irra ga'ee argisiisa waan ta'eef goolabamuu qaba. Seeraan goolabamuu qaba. Wal mari'adhaadhee kophaa isaanii naasofsiiseera. Deebii ani argadhu gahaan turre. Gama kaaniin Jawaaris isaan fedhii guddoo waan qaban hin se'uu garuu diyaaspooraa faana wal dubbisaa jirra. Haasa'aa jirra. Gara jechuutti kan inni dhufee isa qofa miti warra mootummaas ijaaraa jirra. Qabsoo keessatti akka hirmaatan gochaa irraa hirmaataas jiru. Gara jechuutti kan inni dhufee kanarraati. Akka namuusaatti ani wanni rakkoodha iyyuu jedhee an amanu adda bilisummaa Oromoo nama miseensa isaan taane faana keessattuu diyaaspooraa faana mari'achuu irratti rakkoon tureera dhee namanaan gaaffiin tureera dhee namana. Because namoota garaagaraa eeggasiisa argee dubbiseera waan ta'eef jechuudha. Isa qofa miti agarsiistuu baay'eetu jira. Rakkoo har'aa kanaafuu inni bu'uura odoo gaafa san jarri kun qabsoo Oromoo sadarkaan irra gahaa jiru yeroo yerootti ilaalaa qaacessaa maal jecha gamaggama odoo mari'ataa deemaniiru ta'ee liidarshiippii gaariitiin gadi bahuu danda'a ture humni diyaaspooraa fi humni Eertiraa keessa ture kuni jechuudha. Namni wal sodaataa, wal jibbaa, wal balaaleffataa, nyaapha waliin jedhaa wal mari'achuun hin jiru. Wanni achi turte akkuma jirtutti dhuftee Oromiyaa keessa seentee jechuudha rakkoon gaafa sana. Kanaaf wanna baay'ee kiriitikaalii waan hin yaadaa turee fi namuusa cabsuudha isin amanu ani. Wanni itti ani amanu yeroo sanatti dhaabni kamuu namni qophaa akkaataa sanaan dhagaa darbadhu iji duuli cabsi jedhu kuni maaf waliin mari'atu maaf mooraa tokkotti sassaabamu yerooma wayyaanii kuffisuuf jala geenyullee namni garagara faca'ee deemaa ture. Kanaaf nama akkasii iddoo akkasiitii belfaana kanan mari'adde iddoo akkasitti immoo belfaana kanan mari'adde itti muun qaba jedheen amanu sana gochuu koottis sirrii mangodhee jedheen amana. Tole egaa dhaabni waan waraana daangaa Eertiraa jiru sana itti kaastanii simachuu akka hin dandeenye isin beeksiseera. Isuma amma kaasne kana jechuudha. Sana ammuufattee yookiin immoo sanatti baay'ee itti gadditee qaama kan biraa yookiin immoo Jawaar fa'aa jechuudha. Isaan kana wajjin wal qunnamtee hojii eegalteetta. Booda immoo qunnamtiin dhaaba waliin qabdanii cimaa akka deeme deeggarsi loojistikii dhaabarraa isiniif taasifamu jabaachaa akka deeme sadarkaa kilaashii bituutti akka geessan hidhannoo dabalataa argachuutti akka geessan kaniiti barreeffama kana keessatti ibsite. Dhaabni sochii keessan kana isiniif eeyyame moo akkamitti itti fuftanii maqaa dhaabaa sanaan irra deebitee maqaa dhaabaas waan kakkaastuu fi sochii sana jalqaba isin dideera yookiin immoo dhimma waraana sanaa irratti itti kaastanii tole hin jennee sanatti itti gadditeetta. Booda garuu qunnamtiin keessan deebi'ee cimee deeggarsi loojistikii taasifamee aga meeshaa bituutti geessaniittu akkamitti deebi'ee itti fufe sochiin sun? Kani raayyaa ittisa biyyaa yeroo sanatti dhalataa Oromoo ta'anii qabsoo tumsuuf fedhii argisiisan sana
piroosesuma sanarra too jirruuti yeroo even boodarraa sisayii fi boontuun deemanii akka karaa sakatta'an akka haga matammaa akka deemuu qaban murteessinee turre inni piroosesuma irra too jiruuti asii gara hidhannootiin of tumsuu rasaasa bitachuu maal jechuu gara sanatti deemnee isa kana dhaabni accept godheera. Kan opereeshinii biyya keessatti dalaguu kan hidhannootiin of jabeessuu qabsicha hidhannootiin tumsuu isa kana dhaabni fudhate accept godheera. Bifa proposaalaan isa kanas kananii gaafadhe dhaaba jechuudha. Dhaabni fudhatee bakka inni jiru qofa miti gara lixaattis akka wanni kun babal'atu karaa eebbisaan gara lixaa irratti bobba'ee anii fi jaallan waliin turre eeriyaa kanarratti waan akkana sochoosaa turre jechuudha. Isa kana dhaabni fudhateera. Itti amaneera. Lammii mata jechuudha biti amma nama dhaaba bakka bu'ee kan itti wajjin qunnamtii gootu lammii sana miti gara biraatti gara tokko. Namni biraan deemu. Isuman naquun namaa ture. Booda amma waan kana wantoota raawwatamaa turan kana lammiidhaan alatti nama dhaaba keessa ture yookiin immoo nama lammiin qunnamee waan kana hojjetaa ture namni ati dubbistee waan kana gochaa ture waan sun akkasitti deemaa ture jettee waan keessa darbite kana wajjin kanaa sotte jira hoogganoota adda bilisummaa Oromoo keessa. Hin jiru. Nama waliin haasa'e hin qabu. Eebbisaan hin beeka baay'ee lammii kana eebbisaanis hin beeka. Tole waraanni daangaa Eertiraarraa sun akkam ture sun akkam ta'e gara boodaatti gara Oromiyaatti fiddan immoo akkuma ibsite sana Jawaar haala mijeessee konkolaataa mootummaa lakkoofsa koodii 4tiin yookiin immoo konkolaataa kan mootummaatiin isiniif qopheessee waraanni sun gara Oromiyaatti dhufe moo akkam ta'e barreeffama kee keessatti boontuu fi maqaa namootaas akkasuma eertee Jawaar immoo rakkoon qabu mootummaa keessa haala mijeessee waraana kana konkolaataa mootummaa kooddii 4tiin akka inni gara Oromiyaatti seenuu goonaa kan jedhu yaada akkasii kaase barreessiteetta. Jawaar haala kana siin mijeessee waraanni sun konkolaataadha mootummaa kanaan dhufee Oromiyaa seene moo akkam ta'e waraanni sun? Inni hafe inni nuti hin qabamne gara 2008 gara dhumaati kan nuti qabamne ani I think sanee 3 yookiin 4 waan hin qabamin se'a yoon exact yaadachuu baadhee ani qabamnaan achumatti cite inni tokkoffaa waraana sanaa fi milkeessaafaa gidduu namni biraan jiru anatu jira. Kan quunnamaa ture milkeessaafaa ta'uu milkeessaan faanatti dabarsanii anatu quunnama ture. Ani achumatti hin dhaabee achumaan qabamne waan ta'eef hin milkoofne inni achumatti hafan isaa waraana. Haalonni kun hundi darbanii booda sochii hidhannoo taasistanii miidhaan guddaanis uummata irraan qaqqabeera akka tiibsiteetti jechuudha. Uummanni miidhameera hiriirota yookiin loloota adda addaa gaggeeffamu kana keessatti miidhaan qaqqabaa ture. Lola sana barreeffama kee keessatti lola uummataa jetteeti kan itti ibsite. Dhaabni sochii sana hin beeknu caasaa keenyaan alatti wanti baay'een raawwatamaa jira waan ta'eef isinuu of eeggadhaa jedhee isinitti akka hime barreeffama kee keessatti ibsiteetta. Diddanii waan sana itti fuftanii miidhaa sanaaf har'a eenyutu itti gaafatama jechuun dhaabni waan sana dhiisaas niin jedheera isin itti fuftanii lolli sun gaggeeffame uummanni miidhame miidhaa sanaaf eenyutu itti gaafatama yookiin immoo maaliif waan dhaabni isin jedhe sana fudhachuu maaliif hin barbaanne ture maaliif diddanii itti fuftanii sochii caasaa keenya ala gaggeeffamaa jirudha waan ta'eef nuti waan kana hin beeknu isin jedhanii booda akka barreeffama kee keessatti ibsitetti. Galatoomii eenyutu gaafatama kan jedhuu fi wayyaaneetu itti gaafatama. Qabsoorra turre nuti qabsoodha kan goone qabsoo wareegama qaba. Akkuma namuu beeku immoo sochiin Oromiyaa guutuu keessatti ta'e kana bifa garagaraan ta'e. Kananitti dhaabni waan kana of eeggadhaa jedhe maallaa wanni wayii ergineef kana eebbisuma faana ergine qopheessinee barreeffama isaa qabsoon gara goolabaatti deemamaa jira. Wayyaanee jalaa uummanni galuu dideera uummanni keenya dideera.
Uummanni keenya roorroo dideera. Murtoo dhumaarra gaheera. Wareegama guddaa kaffalaa jirra. Wanni duubatti deebi'amu hin jiru. Kanaaf qophaa'uu qabaa. Eliitiin, diyaaspooraan, jaarmiyaan wal ijaaree aangoo fudhachuuf of qopheessuu qabna. Ka jedhu barreeffamaan kan ergineef baay'ee. Kana eebbisaa faana qopheessine. Hunda isaa indikeetoroota isaa wajjin qopheessine erginee fi maal na jedha lammiini turtii booda wanna baay'ee dhaabnuu quba hin qabu. Kanaaf sochiin jiru kuni garatti bahinsi isaan beekamu waan ta'eef of eeggannoo godhaa isinumtuu ammatti kan nuti qabnu kana ka fuulduraa garuu si beeksifna anaan jedha. Inni kuni maal na argisiise tokkoffaa amma waa'ee inni kun caasaa dhaabaatii hoggansa dhaabaatiin deema inni kun immoo caasaa dhaabaa miti hoggansa dhaabaan qabu kanaaf qabsoo kana keessatti waan saayyuun beeknu jedhanii deebisuu moo qabsoon sadarkaan isheen irra geesse ilaalanii akkaataa itti xumuran akkaataa itti aangoo fudhataniif qophaa'utu irra yaada gaariidha ka jedhu kan namni akka murteessu ani barbaade. Waan abbaa fe'eenuu haa ka'u qabsoon kuni abbaa fe'eenuu haa dhufu uummanni ofiisaayyuu of haa kaasu roorroon itti hammaattee ofiisaayyuu haa bahu akkatti goola bidduu marii attamoo machees uummata kanatu dhaqee kiiloo 4 galamiti nama tokkotu aangoo qabata. Caasaan immoo barbaada wanni kun. Kanatti fudhachuuf deemtu biyya kanatti fudhachuuf deemtu aangoodha. Isa kanaaf qophaa'uu qaba Oromoonii. Odoo isaan jedhanii odoo jaarmiyaan waggaa 50-60 bosona jiru ani opiidiyootii aangoo fudhachuuf fedhee rikamendi hin godhu. Kanaaf qophaa'aa. Isa kana gochuuf immoo jaarmiyaa siivilii adda addaa biyya alaa jiru. Eliitota biyya alaa jiran diyaaspooraa ijaaraatii waan kanatti of qopheessaa. Uummanni wayyaanee geggeessuuf kutateera jennee barreeffamaan ergine. Odoo akka kiyyaa okay gaarii sirriitti xiinxaltaniittu so okay jedhanii fudhachuu qabu een amana. Lammata eenyutu itti gaafatama ka jedhu Oromoon roorroodha kan inni jibbee kan inni didee roorroo didee immoo lubbuusaa hin jaallanne lubbuusaa immoo wareeguuf murteesse nami wareegamuun hagisuu wareegameera wayyaanee gaggeessineera. Gaaffiin anuu har'a qabu akka Oromootti wareegama sana bilaasha goonee zeerootti deebisne har'a warwaraanuu keenyatu gaaffii naafu. Sila ajeeltoodhaan gudunfine dhiiga jaallan kaleessa nu biraa kufanii sana yeroon abbaa itti goonee seeratti odoo dhiyeessuu qabnu deebinee rakkoo har'a keessa jirruuf seennee jechuu. Kanaaf yoomiyyuu qabsoo wayyaanee irratti goone irratti lubbuu badeef ka itti gaafatamu warra gaafas nu ajjeese. Inni kun namoonni baay'een waan kana kaasu. Ani maaliif gaaffii kana kaase adeemsuma yeroo qabsoo sana keessatti taasifamaa ture dogoggora tarsiimootiinis haa ta'u yookiin immoo dogoggora namoonni uumaniini har'a gaafatamaa wal gochaa waan jirruu fi badii yeroo sana raawwatame yookiin ammallee kan raawwatamaa jirutti namoonni adda baasanii gaafatamaa wal gochaa waan jiraniif dogoggora uumame waliin fudhachuun rakkoo ta'aa waan jiruuf yookiin immoo sirna sana keessatti ta'e waan ta'eef miidhaa sirni sun namarraan ga'e qabsoo sana irra aanuu fi sochii taasifamu keessatti miidhaa sirni sun namarraan ga'e waan ta'eef badiin sun kan sirna sanaati jedhamee erga darbamee booda ammallee namni akka dhuunfaattis gaafatama wal gochaa waan jiruu fi tarii yeroo sana isin dogoggora tarsiimoo hordoftanii balaan sun qaqqabee laataa kan jedhu kanaaf hin kaasuu barbaadaman fakkeenyaaf. Wanni sirriitti Oromoon beekuu qabu waan kaleessa darbee keessattuu qabsoo keessatti waan darbee kaasnee wal qeequuni anaka kiyyatti nama sana har'a yakkamaa godhee situ balleessee sababa keetti gabroomnee rakkannee akkas taanee cabnee kufnee
jenne akka dhagaatti guurru odoo hin taane deemsi keenya kaleessa maal fakkaata ture? Rakkoo akkamii keessa turre? Akkamitti ormi nutti fayyadamaa ture? Istiraateejii akkamii hordofaa turre? Waan sun immoo maal nu barsiise? Maal irraa baranne? Ka jedhu namni akka of ilaalu. Kan dhimma kanaan fide jalqaba irrattis natti kaasteetta waan ta'eef. Har'a ebeluutu akkana nu godhee ebeluutu akkana ta'ee wayyaanee fi shaabiyaan hagam uummata hagana ga'u xaxxee akkaataatti isheen keessee wal nyaachisaa wal ficcisiisaa numaan nu akaahaa turte beekuun dirqamaa. Dhaloonni har'aa qabsoon keenya keessaa gara alaatti ta'uu qaba malee alarraa keessatti ofirratti of ajjeesuutiin of miidhuutiin harkuma keenyaan harka keenya gaadi'uutiin ta'uu hin qabu. Diinni keenya eenyunni? Diinni keenya kaleessa wayyaaneen ofishaalii nu bittee kan nutumaa turte wayyaanee duubaan shaabiyaan qubsuma lafaa nuu kennite gaafa opereeshinii hojjetee abaa'oon ijoollee keessatti galchu namni hordofeetti ka wayyaaneetti gurgurataa ture tokko shaabiyaati. Kafti shaabiyaati. Doolaaraan wal jijjiiru nama keenya. Kana keessatti akkamitti irratti baruu dadhabnee ittiin gaadi'amnee wal ajjeesaa akka turu akka barra. Har'a jarri kun maatti jiru? Garamitti deemaa jiru? Maal gochaa jiru? Shaabiyaan waggaa 40 waggaa 30 qubsuma waraanaa kennitee leenjisaa loojistikiin gargaaraa nyaata nyaachisaa turte. Akka Oromoon lolee bilisoomuun feetu turte gaafas. Har'a Oromummaa mangistireeti humna caccabaa nurratti ijaaraa jira. Kun maal nu argisiisuu qaba? Poolitikaa keenya maal argisiisuu qaba? Hayyoonni keenya kanarraatii qoratanii maaf waan nutti ni himanii? Dhaloonni immoo isa kana maaf hin dhaga'u? Maaf hin dhaggeeffatu? Ka jedhu akka namni ilaaluuf malee Dirribsaan Biqilaa eegsisee Biqilaan Dirribsaa eegsisee akkanatti kanaaf deebisnee wal hiinee bor mana murtii wal dhaabnaa ka jedhu ani hin qabu. Dogoggora seenaa ka hojjete seenaan ni gaafata. Dogoggora teeknikaa dadhabbinarraa kan ka'e kiriitikaalii yaaduurraa kan ka'e kan hojjete achi keessatti kan wareegames kan hidhames kan maal jedhes sun deemsuma qabsoon qabdu. Parpazilii garuu diina faana hidhata godhate kan nu ajjeesisaa ture kan nu gurguraa ture yoo jiraate inni immoo qorannootiin seeratti dhiyaata diina wajjin diina waan ta'eef. Kanaaf namni keenya akkasitti yoo hubate gaariidha jechuun barbaada. Dogoggoroota hojiilee hojjetamanii kana keessatti rakkooleen adda addaa mudachaa akka turan immoo beekama. Fakkeenyaaf ajennu mee ofuma keenyarraa yoo kaane atama sochii baay'ee gochaa turte sochii gama bifa fincilaa uummataatiinis haa ta'u bifa hidhannootiinis yaalii akkasii taasisaa turte. Wantoota gochaa turte kana keessatti wanti roorroon uummata kanarra ga'u si dallansiisee waan ati gootu jiraachuu danda'a. Yookiin immoo waan ati fedhii keetiin onnattee miira dargaggummaatiin miira aariidhaan waan ati gootu jiraachuu danda'a. Wantoota amma ammaatti gochaa turtan sana keessatti dogoggora akkasii godheera jettee kanatti yaaddu jira. Mee ofirraa kaanee dogoggora isaa namni yoo ofiisaa himee ofiisaa ofitti yoo hime namatti himuun salphata waan ta'eef dogoggoroota yeroo hojii hojjetaa turtan sana uumame sana keessatti badii nuti goone yookiin immoo dogoggora nuti sila akkasitu gochuu qabnu akkas goone jettee yaaddu jira. Ani yeroo yeroo baay'ee hidhamaan ture garuu hidhamee bahaa continuously yeroon hidhame qaba. Ani namani Oromoof qabsaa'u tokko nama gatii kaffalu ofii ixxamanee ani dhiibee otoo hin taane ixxamanee gatii qabsoo barbaadu nan kaffala jedhee nafaana hiriiree gatii kaffalee proud nun godha malee hin gaabbu ijaareera wajjin qabsaa'eera. Akkuma beektu qabsoon jaarmiyaa garagaraa karaa garagaraa namni akka wal beekutti akka safaraatti akka gandasaatti akkatuma wal beekuun namni qabsoo qabsaa'aa ture kan namni tokko yookiin jaarmiyaan tokko
nama kana guutuu ijaaree bobbaase miti kan itti turre. As keessatti an dogoggoreera kan hin jedhu nama ofii koo beekee toon taane namni biraa natti fidee ijaaree namni sun icciitii na ilaa baasee jaarmiyaan wajjin ijaarame yookiin gareen wajjin ijaarame faana mana hidhaa seeneera. Nama beektu, nama ofii keetti amantu, nama itti amanee wajjiniin deemtu, wajjin hojjechuu dandeessu faana hojjechuun gaariidha. Nama namaan deemtee nama quunnamtee namni sun maal akka ta'e hin beektu seelii diinaa ta'uu danda'a, ergama fudhatee sitti dhufuu danda'a yookiin immoo nama sabistaansii hin qabne wayiis ta'uu danda'a. Nama icciitii qabachuu hin dandeenye waan hin hojjedhe jedhee odeeffataa otoo deemu qabamuu danda'a yookiin mana mashataa taa'ee otoo haasa'uu qabamuu danda'a. Nama akkasii tokko naman ijaareera jedhu qaba. Ijaarsa kiyya keessa seenee yeroo gatiin akka kaffalchiise jira. Kanarraa kan hafe waanan hojjedhe keessatti waanan itti gaabbus hin jiru. Waan dogoggoreera jedhee har'a ofitti gaabbu tokkollee hin qabu. Kanaaf waan darbetti seenaa na gaabbisiisu, seenaa na saalfachiisu tokko ofirraan qabu waan ta'eef ittiin boona. Wanni na gaddisiisu yoo jiraata haga sana wareegama kaffallee haga sana lubbuun meeqa nurraa wareegamee haga sana qisaasaman taane meeqa keessa seennee jijjiirama kana finnee wayyaanee maqaleetti galchinee har'a wal jala dhaabachuun ilmaan Oromoo wal waraanuun haati keenya kalees imimmaan buustee mana hidhaatti joortee nu gaafataa turte siqaa'ee meeqa argite har'as imimmaan buusuurraa dhaabachuu hafuun akka malee na gaddisiisa. Wanni ani gaddu wanni ani maaf akkas taane laata jedhee yeroo hundumaa mataan dhukkubsu waan har'a keessa jiru. Waan kaleessa taane zeerootti deebisne gadi busheessine har'as yeroo wal ajjeesnu arguutu baay'ee na gaddisiisa malee waan biraa ani waan anitti qaaneffadhu yookiin itti gaabbu tokkollee hin jiru jechuudha. Tole egaa amma wantoota kana gara xumuraattis geessaa deemna sa'aatii dheeraa waan haasofnee fi booda keessa wantoonni adda addaa tatta'anii sochiin gara qabsoo hidhannootiin taasiftan kun fedhiin hidhannoos dabalaa waan dhufee fi dargaggoonni gara bosonaatti ba'uuf fedhii waan qabaniif namoota ijaartanii gara namoota 10 fuutee gara Nyamara akka geessitee achi booda gara Finfinneetti ol deebitee akka hidhamtee wantoota akkasii kana fa'aatu ture egaa. Namooti yeroo sana gara bosonaatti baastan suni namoonni Nyamar deeman suni booda akkam ta'anii tarii simatu qunnamaa ture yookiin immoo simatu haala mimmijeessaa fi ture waan ta'eef booda isaan kun akkam ta'anii yeroo mana hidhaatis baatus ta'e waan ati hubatte waan ati hordoftee eessa akka isaan jiran maal akka isaan ta'an hubatte jira. Hin qabaman isaanii I think nami hafeen jiru wanni suni irra guddaa kan nuti gara Nyamaritti bobbaane ofiillee hidhannootiin leenji'uu qabna. Lammata bakka sana qorachuu ture baay'inaani. Naannoo Nyamar oofuu dabalata kana keessa lafa sana beekuu qabna. Saaquus qabna waan jedhu ture. Ejjennoon jiru. Eegga ofii keenya laallee ijoolleen gaaf sana faana turan baay'een isaanii ijoollee naannoo Jalduu Coobii Shukkutee maal kanarra fi eeriyuma kanarra Finfinnee kanarra kan jiraataa turan malee dhalootaan naannoo sana lafa isaantu beekaa akkasitti deemne iddoo sana achi booda hundi keenya hin qabamne isaanis hin qabamanii anis nan qabame mana hidhaa gallee jechuudha. Walumaan turre ijoollee walumaan irree baane mana hidhaa. Isaan akkamitti qabaman ati duraa dhufteeti kan itti ofii kee qabamte? Isaan booda akkamitti qabamuu danda'an jechuun jiru waan ta'eef. Akkitti qabamanii dura akkitti sochiin keenya kun saaxilame ijaarsa garaagaraa qabna ture. Ijaarsi magaalaa keessaa jira, ijaarsi uummata keessaa jira, ijaarsi miliitarii keessaa jira, ijaarsi hojjettoota mootummaa keessaa jira. Ijoollee wayii kan inni Bishooftuutti ijaaree tokkotu ture. Ijoollee kana nama wayii nama achi jirutu dubartii dhumarratti nu faana hidhamtee jira. Ishee beeka. Karaa ishii natti dhufee
ijoolleen Raahilii keessa jiran sochii kana tumsuu barbaadu, ijaaramuu barbaadu. Kanaaf ijaaruu barbaannee namni amma aktiivlii sochii keessa jiru immoo eenyudha jedheeti dubartii kana gaafata. Ishiin Dirribsaan jira jettee anatti fiddee akkasitti isa qabadheen Bishooftuu deemee Bishooftuutti na waamee Bishooftuutti ijoollee wayii ijaareen ture. Nama humna qilleensaa keessa jiruu fi jiraattonni siviiliinis jiru ijoollee Bishooftuu jiraatanii. Namni ijoollee Bishooftuu kana natti fide kun Lalisaa Hambisaa jedhama. Hambisaa Gonfaa jedhama. Namni kun fidee ijoollee kana ijaareenii dhumarratti ijoollee kana keessaa Hambisaa fi Hambisaanis already part of groupii sanaa ta'ee ijoolluma Bishooftuu keessa sochootu faana sochii jalqabee Hambisaa fi ilma Daagim Mokonnoon Moosisaa Daagiman jedhamu tokko jira. Moosisaan kun caasaa keenya keessa hin jiru. Ani hin ijaarreeni. Isaan I think iddoo ta'e ta'anii otoo haasa'anii security'n waan isaan haasa'an irra geessee isaan qabamanii isaantu qabame tursee garee keenya keessaa. Isaan qabamanii tiimii Bishooftuutti ijaarame qaban. Walumaa gala qabamanii warri Hambisaan qabamee Moosisaa wajjinii. Achii booda tiimii Bishooftuu qabamanii tiimii Bishooftuu qofa miti tiimiin magaalaa keessa as dubartii Hambisaa natti fiddee dabalatee isheenis qabamtee gaafa kana ani meeshaa wayii akkan fudhu ajajamee gara Finfinneetti dhufaan jira ture. Akkuma Hambisaan qabameeni bilbilli kiyya hidhannoowwan jala galeera. Security harka galeera. Eenyu sin ijaarennaan isaan Dirribsaan nu ijaareedhanii. Dirribsaa gaafa barbaadan hin jiru. Dirribsaan gaafannaan Dirribsaan bosona jira ka jedhu I think karaa Lalisaa karaa Hambisaa waan irra gahan na fakkaata garuu akkam bosona jiru dhagahaniiru. Bilbilli kiyyas quunnamtii nama faana qabus hidhaa jala ture jechuudha. Oduma bosona jiru. Gaafa ani Finfinne seenu tootaalii hordoffiin ofirratti arganii ijoolleenis qabamuun dhaga'ee nama baay'ee qabame namni magaalaa keessa jiru. Ani gidduu kanatti isaan qabamanii obboleessa kiyya dabalatee namni bilbila kiyya irratti bilbilu hunduma qabama ture. Samoona sana akka malee waan na barbaadaa turanii fi namni bilbiluufis hin qabama namni bilbila koo irratti bilbilamus hin qabama ture. Naa bilbiltee daqiiqaa sa'aatii tokkoon turtu hin qabamta bilbilli hordofamaa waan tureef jechuudha. Achi keessatti obboleessa koo dabalatee hiriyaa koo tokko gorolcha nama isaa qaban gaafa isaaniin qabaman natti himan. Natti himan otoo hin taane Jawaar poosti godhe akka isaan qabamanii Jawaaritti himan na fakkaata. Anis akka hin qabametti poosti godhe gaafa sana Jawaar. Jennaan ani hin qabamne jira jedheen poosti godhe ani hin qabamne garuu obboleessa koo dabalatee namni baay'een qabameera jedheen maxxanse gaafa sana gaafa maatiin akka malee wareeru. Guyyaa 2 moo 3 akkas hordoffii kana keessa akkaataa ittiin Finfinne keessaa bahu namni baay'ee na gargaaraa ture. Mala garaagaraa naa malaa turanii. Garan deemutti dhuma irratti voisiin kiyya waraabama. Voice sensarii narratti tamada. Bilbila wayii namarraa fudhee bilbila ani irratti bilbile immediately bira ga'u turan. Bilbila kootiinuu dhiisee jechuudha. Bilbila iyyuu gatee. Bifa akkasiitiin ture dhuma irratti nan qabamee. Ani qabamuu qofa miti ijoollee kontaakti godhaan ture ijoollees isaan hordoffii jala galfataniiru. Ijoolleen akka inni qabameen nyamar gadhiisanii meeshaa dhoksanii miliqanii achuma naannoo shukkutee naannoo coobii minaamini kanatti qabaman isaanis odoo miliqanii bahuuf jedhanii qabamanii akkatti mana hidhaa turre jechuudha. Tole gaamee amma haalli kun hunduu darbee gara jijjiiramni dhufuutti ga'eera. Yeroo jijjiiramni dhufu sana namoota OBN irratti ba'anii haasa'an kana tumsinee aangoo qabachuu qabnaa jettanii akka murteessitanii hin teetta yeroo mana hidhaa jirtan jechuudha. Isaan warri amma aangoo irra jiran kana jechuudha karaa biraatiin yeroo sana tiim lammaas jedhamee wanti miidiyaa irratti ba'anii haasa'aa turanii qalbii uummataa harkisaa akka ture ni beekama. Akkuma jettanis OPDO keessaa warra jijjiirama barbaadu tumsuu eegaltaniittu booda gaafa hoogganni adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'u
akkaataa dhufaatii adda bilisummaa Oromoo gaafachuu akka qabdan mari'attanii nama 60 taatanii isaan keessaa nama 4 immoo bakka buufattanii jila adda bilisummaa Oromoo warra dura gale sana akka gaafattanidha kan barreeffama keessatti kan ibsite. Afran sana keessaa tokko si'i akka ta'edha kan ibsitee jirtu. Opiidiyoo tumsuu akka qabdan erga murteessitanii booda adda bilisummaa Oromoof immoo gaaffilee dhimma miseensa isaa akkamitti ijaaruu akka hanqate akkamitti akka ijaaruu akka qabu akkasumallee haala waliigaltee dhimma mootummaa wajjinii akkasumallee dhimma waraana bosona jiru isaan kana wajjin mari'achuu dhimma kana mari'achuudha kan isin deemtanii karaa tokko opiidiyoo akka tumsitan waliigaltaniittu karaa tokko immoo adda bilisummaa Oromoof immoo gaaffilee kana qabatanii dhiyaattaniittu darbees immoo qoree simannaa keessattis maqaan kee akka eeramee turedha kan itti barreessite. Isa kana akkamitti ilaalta? Akkamitti immoo deebitee jalqaba jijjiirama sana tumsuu akka qabdan erga mari'attanii booda adda bilisummaa Oromoo gaafa dhufu immoo waa'ee miseensa isaa, waa'ee waraana isaa, wantoota kana kana immoo gaaffii itti kaasuun maalirraa dhufee kan jedhu sii kaasa. Waan suni of course indirect tuqaaman ture garuu mana hidhaa keessatti siyaasni Oromoo amma miidiyaa irra jirtu kun manuma hidhaa keessa jirti. Namni wal hunkuraama oola mana hidhaa keessatti namni waliin galuu, waliin mari'atu, wal jibbaa, wal hamataa. Waan akkasii akka malee mataa nu dhukkubsiti turte mana hidhaa keessatti achirra darbinee namoota tokko namoota durii kaasnee wal beennuu nama bibilchaa ta'anis inuma jijjiraa. Namoota kana faana baay'ee mari'anna. Itti bahinsi keenya maal ta'uu danda'a laata kan jedhu ture odoo wayyaaneen hin kufiin jechuudha. Waraanni buleessi ni jijjiira nama gurguddaa jira. Gara dhumaa kana numaa kunoo jaan sanyii fa'aa jaan jireenyaa fa'aa warra amma karaa nagaa galee kana faana isaanis dhufani kibbarraa qabamanii dhufan isaanii nama gurguddaa ture. Isaan akkas akkasii nama dur wal bebbeennu kana faana akkamitti xumuramuu danda'a wanni kun wayyaaneen hin kufti ka'ee jala murreema hubanneerra 2009 sirriitti xiinxalaa turre mana hidhaa keessa teenye 2009 kana yeroo nuti akkatti wal falminu gareen wahii TV'tti bahe OBN kanatti bahee gareen OBN itti bahu kuni baay'inaan namoota durbeen namoota gariin isaanii waliin barannee galiin isaanii waliin hidhamneerraa namni hin beekne nama lama sadiin caalu nama miidiyaatti bahe kana keessaa warruma aangoo qabatan kana jechuudha. Kanaafi haasaan isaanii sochiin isaanii waan uummanni riippoortii uummanni nuu fidu uummanni tootaalii akka opiidiyoon qabsootti dabalame nutti himaa ture 2009 keessa poolisiin Oromiyaa qabsootti makameera caasaan mootummaa qabsootti makameera kan jedhu 2009 gara dhumaa informaashiniin nu gara dhufuu jalqabee jechuudha. Gara wayyaaneen kufaatii jala geessu kana isa qofa miti waan isaan miidiyaa irratti haasa'an teenye dhaggeeffannaa sirriitti dhaggeeffannaa sabboonummaan irraa ifuu istiraateejiin qabsoo jijjiiramni dhufuu qabaa kan jedhu dhagahuu jalqabne ijoollee kanarraa namoota miidiyaatti dhufan kanarraa so baay'een namaa namni gariin hammuma isaan miidiyaatti bahanii dubbatan kana yoo ta'u dubbatiin hidhame namni baay'een so kana caalaa maal barbaanna bakka qabsoon keenya bakka tokko nu taasiseera tokkummaan dhufeera amma Oromoon dideera so qabsooma guduunfamti akkaataa kamiin waan kun wal gargaarree guduunfina jabeessina ka jedhudha marii ka ture namoota istiraateejii ta'an faana baay'ee mari'annaa ture dhimma kanarratti. Namni tokko warri bosonaa dhufe kana dabalatee namni tokko namni no jarri kun opiidiyooma jaruma ni shawwaduu danda'u akkanuma jechuu danda'u ka jedhus numa tole. Kan callisus ni jira kan homaa yaadan hin kennines ni jira kan hin jennes hoo isaan qofa miti warri Amaaraa jiru dhumarra kan dhufan warri Amaaraa kililiidhaa qabsootti dabalamanii naannoon Amaaraa isaan jiru warri Walqaayitan jedhaman tokko jiru. An Oromoo irra darbinee iyyuu akka biyyaatti akkuma Itoophiyaattu akkam gochuu dandeenya garamitti deemuu dandeenya kan si dhibu namoonni har'a qawwee kaasan baay'een isaanii warri hidhaa turan warri Amaaraa kuni gaafas bakka Oromoon aangoo fudhatu akkaataatti walii gallee biyya bulchuu dandeenyu
irratti mari'ataa deemna akkatti mari'anna ture isaan faana iyyuu gaafas. Kun kanaan osoo jiruu qabsoon xumuramte wayyaaneen kuftee miratiitiin jala nu hiikaa baane ani dhumarran bahee nda'um baanee turtii ji'a meeqa akka ta'e hin beeku waa'een abaa'oon walii galuu isaanii dhageenye. Gaafa tana nama baay'ee jira gaafas ijoolleen mana hidhaa turte baay'eenis bosonatti hin deebine baay'een magaaluma kana keessa jirra mari'ataa turre akkamitti galuu kakaasnee fi gaaffii fudhannee kan abaa'oo bira deemne hawwii keenya ka ture akkaataa itti qabsoon guduunfamtee biyya fudhannu biyya bulchinu malee deebinee walirratti qabsoofna ka jedhu hawwiin hin turre mariin akkasiis hin turre wal jala dhaabannas ka jedhus hin jiru tokkummaa gaariitu ture yeroo sanatti abaa'oon dhufuun gaarii garuu ijoolleen bosona jijjirtu akka jirtu numa beenna kan isaan biraa dhufanii hidhamanis jiru waan ta'eef akkamitti walii galan maarratti walii galan rakkoon Oromoo achumatti guduunfamuu qabdi jennee amanna waan ta'eef akkamitti walii galanii maal ta'u garamitti deemna abaa'oon mormaa ta'amoo collective leadership warra PP faana uumanii biyya fudhatu biyya bulchuu akkam ta'a ka jedhu abaa'oo qofa miti mormituun hundumtuu diyaasfooraa dabalate nu warra mana hidhaa jiru dabalate mariin akkasii tureera waan ta'eef bifa kamiin walii galanii mootummaa wajjin ka jedhu ture yaaddoon keenya soo kana beekuu qabna jennee mari'annee gara nama 50-60 hin taana mana nyaataa wayii mana dubartii wayiitti kan nuti mari'annee namni baay'een jira marii sana keessa gaafa sana nama 4 bakka nu buusanii dhaqaatii jaal Toleeraaf jaal Ibsaa gaafadha waan kana qulqulleeffachuu qabna jennee bakka nu buusanii anaa fi dhaabaa giree nama jedhamu hiriyaa kiyyaa isa nu lamaantu deeme namni lama Kaffaaloo fi Masfinatti fakkaata isaan nu biraa hafanii isaan Kaffaaloo marii sana gaafa sana jiraachuuf hin jiraachuu yaadadhu garuu Kaffaaloon filameera namoota gaafadhaa jedhamne keessatti nu lamaantu deeme garuu Toleeraa fi jaal Ibsaa bira deemnee akkuma barreeffama irratti argite sana gaafannee jechuudha waan baay'ee haasofne dhumarratti deebii jaal Toleeraan nutti hime suni akka malee nu rifachiifte rakkoon uumamuu danda'a laata ka'e dhuunfaan piriidikti gooneerra gaafas tiimiin gaafas mari'anne warri waa uumamuu waan akkasii uumamuu danda'a rakkoo wal jala dhaabachuu akka hin dhufne namni Oromoo walii galee liidarshiippii gaariidhaan itti fufuu qabna ka jedhu irraa kaaneeti waan sanatti kan kakaane waan ta'eef akkasitti deemnee jechuudha waan sana. Garuu waan achitti isiniin jedhame sana tolu ibsite jechuun namnis barreeffamas nu hordofnes immoo kana dhaga'uu danda'a waan ta'eef maal isiniin jedhame ture gaafa marii sana dhaqxanii gaafattan. Word by word waan jedhani jaal Toleeraadha kan jedhe. Hin aare jechuun waan jaal Ibsaan taasise baay'ee quufuu dadhabnee Dooktar Bulii nama jedhamu tokko tureera biraa namni ikoonomistii tokko dooktariin tokko jira biyya kam akka jiraatu hin beeku yeroo sana biyya alaarraa dhufe innis nama magaala dheeraa wayiiti jaal Batteen jira waa sadii nutti cimee jaal Toleeraa kanaaf dhufne malee waan irratti walii galle hin jiru tokko Eertiraan bahaa biyya keenyaa nuun jettee lama Oromoon galtan malee akkuma argaa jirtan kana nu cinqaa jira jedhe yeroo sana immoo duula wayii ture abaa'oon maal hojjeta kana booda achii galuu qaba ka'eeru duulli ture sadeessoo wal amantaama akkasiin dhufne malee waan irra geenye hin jiru waan waraanaas waan murteessine hin qabnu asuma geenyee mari'annaa jennee dhufnee jedhe kun baay'ee nu rifaasise jechuun kan nama waa yaadu tokkotti nama rifaasisa namni waliigaltee qabatamaa tokkorra gahuu qaba namni gaafa wal faana haasa'u yoo akkas hin taane deebitee wal farrajuu dhufaa wal jala dhaabachuu dhufaa ebelutu balleessee uummanni namatti murteessu hin beeku
burjaajii uumamaa jechuudha. Kanaaf wanni akkasii akka hin taaneef ture kan nuti dubbannee achirra darbee kunoo akka har'a jirrutti jirra jechuudha. Haa ta'uutii gaaffii koo gara xumuraatti fideera. Kaayyoon barreeffama kee sanaa dhaloonni akka waa baratuu fi jetteetta dhumarratti gaafa kutaa kurnaffaa yeroo xumurtu kaayyoon barreeffama kee dhaloonni kun akka waarraa baratuu fi jettee ibsitee xumurte akkamidha itti milkoofteetta namni waarraa barataa jira dhaloonni maal barata yaada kee kanarraa? Bakka tokko tokkotti yeroo na gaddisiisu qaba jechuun dhaloonni kun wanni amala lama sadii argaa irraa amala baay'ee argaa irra jechuun garuu waan qabxii ijoo ta'anii dhaloonni burjaaja'ee wayii jira. Dhaloota qoosaa ka ta'e waan ofiiyyuu irratti ta'utti iyyuu qoosa. Nama ibidda keessa dhaabatee odoo abiddi isa gobu qoosu akkas fakkaata dhaloota wayii garee wayii tokko. Garee wayii tokko immoo dafee gara ofii barbaadutti fuudhee naareet godhatee ittiin ammallee waa shaqqalachuu ka barbaadu jira. Kan immoo dhugaamaan kaayyoon barreeffama kiyyaa galee fi rakkoo kana keessaa bahuu qabnaa jedhee hubatee naareet godhaa jirus jira. Walumaa gala ani itti milkaa'eera jedheen amana. Namni waan safeeffatuuf hin safeeffanne adda baasee beekuu qaba jedheen amana. Keessattuu waan Oromoo tokko gatii kaffalchiisu irratti qoosuu hin qabu Oromoon. Har'a akka itti jirru yeroo hireemti biyya kanaa iyyuu Oromoo harkatti kuuftee jirtu irratti nuti waan nuti keessa jiru waan nuti wal godhaa oollu dubbatamuu qaba. Walitti himuu qaba dhaloonni. Walitti himuu qaba. Warri baranne jedhu immoo warri riisarchariin immoo rakkoo kana baasee qorannoo gaggeessee dhaloota rikomendeeshinii lafa kaa'uu qaba. Callisuun hin ta'u. Numa hundatu walitti bada gaafa badiin dhufe. Numa hundatu Oromoon maqaa lama hin qabu. Oromoon tokkuma. Namni har'a qawwee nutti xaragataa jiru kun namni har'a kaleessa wal dhakaa bahee har'a wal funaanee Oromummaa waraanna jedhee nutti dhaadatu kun isa tokko dhadhaa dibee isa tokko immoo ibiddaan gubuu dhufa miti. Hunduma keenyaaf walitti dhufa. So isa kana keessaa bahuuf nuti of gamaggamuu qabna. Ofitti himuu qabna. Anillee badii kana qaba jennee badii keenya fudhachuu danda'u qaba. Nama biraatti badii qabuu dura. Achi badii kanaan immoo dhagaa walitti guurree mataa gadi wal cabsine wal saalfachiifne golatti wal deebisne wal hiinee wal kaa'uu odoon taane maal nu ta'uu qaba inni kuni maasfanxariyaa ta'uu nu ta'uu qaba. Ahaa dhibee kana qabna. Dhibee kana keessaa akkamitti baana jennee dirribsaa rakkoo inni qabu rakkoo kana qabda dhaabadhu biyya lama hin qabnu maqaa lama hin qabnu nu tokkumaa. Kan nu nyaatus walumatti nu nyaata. Kan nu fayyadu yoo jiraates walumatti nu fayyada jennee walitti himuu danda'uuf wanni akka kanaa murteessaadha. Namnuu burcuqqoo ofiisaa keessa jiru keessatti fudhatee daakkaruu dhiisee dhimmi akkasii dhimma waloo keenyaa ta'uu fudhatee furmaataaf gadi bahuu qaba malee wanni amma akka bishishqiii wayiitti itti fayyadamnu sirrii miti. Waan sirrii jennee xamanne keessattuu warri barate kanarra dhaabatee qorannoo garaagaraatiin gadi nuu dhufuu qabaa jedheen amana. Kanaaf taargeetii isaa numa rukutadhee yaada. Haala itti yaaddee fi haala itti deemaa turte sanatti yookiin immoo haala itti sammuu kee keessa jiru sanatti deemaa jira haalli amma sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru. Haala kanaan furmaanni waaraan ni dhufa jetteen yaaddaa. Tarii amma fakkeenyaaf namoonni yeroo maqaa wal dhahanii galtee siyaasaa wayii tokkoof namoonni itti fayyadamanis jiraachuu danda'u. Namni akka dhuunfaattis waan hammeenya ofirraa qabuufis adeemsa kanatti deemuu danda'a.
haalati itti yaadde sanaan deemaa jira jettee yaadda? Haalli sooshaal miidiyaarra jiru, haala itti namni maqaa wal dha'aa jiru, haala itti namni duulichi akka itti yaaddeemte sanatti deemaa jira jettee amantaa? Bakka tokko tokkotti namoota tokko tokko biratti yeroo sarara isaa gadhiisu nan argaa. Bakka tokko tokkotti immoo jibbi dhuunfaas yeroo mul'atu nan argaa. Jibbuma kaleessa eengadda walirraa qabuun namni yeroo wal quncisus ni mul'ata. Majooritiin garuu waa hubate qaba, waan barate qaba, waan arge qaba. Uummanni keenya baay'ee beekaadha. Eliitii isaa caalaa uummanni haroodha, beekaadha, obsaadha. Waan darbatamu kana hunda hin fudhatu uummanni. Waan isa fayyadu inuma arga, inuma beeka. Ishii inuma fudhata. Warri walitti yaa'e kuni hin fixata, ajandaa kana hin fixata. Eegga kana fixatee booda ofuma isaayyuu ishi maal wayya jedhee waan of gaafatu natti fakkaata. Ofuma isaa furmaata qabatee waan dhufu natti fakkaata. Namni baay'een. Sababni isaa dhaloonni itti fufaa, jireenyi itti fufaa, biyyi itti fufti. Ajandaan hin dhuma. Kun hin dhuma, amma kun hin dhuma. Waan seenaa ta'ee darbaa, waan arrabsoo ta'us hin irraanfatama, numa darbaa. Garuu rakkinni keenyan waliin deemaa jira. So furmaataaf nama bahuu numa arganna. Nus furmaatumaaf socho'aa irra. An personally nama dhuunfaa tokko addatti baasee ittiin dha'uuf, ittiin hammeessuuf waan ani karoorfadheeru hin jiru. Jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo diiguu fi maqaa balleessuu fi waan jedhamu irrattis an carraama kanaan namni akka waa hubatu hin barbaada. Nuti dhaloota adda bilisummaa Oromooti. Kaleessa keessattuu dhaloonni 1960mootaa suni qabsoo faffaca'aa, uummata faffaca'aa sana keessaa bahee akkaataa kanaan tarsiimoo lafa kaahee qabsoo sararee namuusa itti tolchee Oromoo bakka faca'e sanarraatii fuffunaanee jaarmiyaa kana fakkaatu warri gadi dhaabe suni dhaloota seenaa yoomuun dagan. Bu'uura Oromoof Oromummaati isaan. Kanaaf maqaa uummata Oromootiin ammarree maqaa jaarmiyaa kanaatiin galata qabu. Dhaloonni sana jiraachisuuf, kaayyoo sana jiraachisuuf gatii kaffalee wareegame hundumtuu galata qabu. Har'a ilmi biddeenaa fi ilmi gudeedaan jiru. Oromoon ilmuma abaa'ooti. Achi keessaa akkasaaf ta'utti jaarmiyaa fudhatee bahee jaarmiyaa garaagaraa keessatti ijaaramee har'a karaa isatti fakkaatee sagalee isaa dhageessisaa jira. Kan biyya bulchummoo biyya bulchaa jira. Warri biyya bulchu dhaloota abaa'ooti. Kana amanuu qabna, beekuu qabna. Sabboonummaa Oromummaa odoo isaan nu keessatti hin uumne ta'ee, odoo isaan hin qaacessine, sarara hin qabsiisne ta'ee dhaloonni kun hin uumamu. Yoona kana eenyummaan keenya iyyuu badee saba biraa taanee Itoophiyaa keessa jiran ta'uu danda'a ture. Yookiin biyya 5tti 10tti ciccinnee garri bahaa gara Sumaaleetti citee, garri kaan Keeniyaatti citee, nuti gara Sudaanitti cinnee jiraachuu dandeenya ture. So dhaloota sana galateeffachuun dirqama. Bishaanis itti naqaa hin jirru waan sanatti. Jaarmiyaan kunis akka baduun fedhan. Akka inni cimee ijaaramee morkataa cimaa ta'ee mootummaa ta'uun fedhan. Gara sanatti isa baasuu qaba adeemsi isaa. Bakka shira wal gudunfuu maal jechuu waan baratamaa keessaa bahuu qabna. Gara hin baratamnetti dhufuu qabna. Gara akka kanattis yaaduun jira jennee wal amansiisne isa fudhannee addunyaa faana of haaromsine dhaloota nu duuba jirullee fakkeenya gaarii ta'uufii danda'u qabna. Seenaa bareedaa abaa'oo dhalootatti dabarsuu qabna. Malee wanni mul'atu sirrii miti. Waan kana immoo shaffanuuf ammas dirribsaan diinaa, dirribsaan akkanaa, dirribsaan piipiidhaa, dirribsaan qabaxxarsa'u. Waan baay'ee dhagaan oola baay'ee. Gariin immoo kan dirribsaan karaa biraa taphataa jira kan jedhee yaadummoo jira mootummaa keessas taa'ee. Akkas miti kaayyoon kiyya ifa qulqulluu tokko. Innis Oromoon deebi'ee cabuu hin qabu. Kan wal ajjeesaa jirru yeroo tokko tokko wanni wayii argaa.
jechuudha. Kan wal ajjeesaa jiru Oromoodha. Kana amanuu qabna. Kan du'us Oromoo, kan ajjeesus Oromoo. Karaa lamaanuu kan ajaju Oromoodha nama du'urratti. Kana keessaa bahuu qabna. Kanaaf hin qabsoofne Oromoo. Qabsoo keessa dabarre bishaanitti naquu hin qabnu. Galata kaleessa warra wareegamee sana bishaanitti naqnee har'as wal ajjeefnee aangoo walirraa fudhannaan ayidooloojiin akkasii cabuu qaba. Kana ija dhiibeen dubbadha. Kan immoo mana jirus, kan masaraa jirus xiiqii keessa galee jara kana nan balleessaa odoo hin taane ganalaafachuun Oromummaan sun dhufuu danda'uu qaba. Ilmaan tokko ta'uu keenya amanuu danda'uu qaba. Isa kana fudhannee rakkoo keenya furuuf gurra wal dhaga'u uumuu qabna. Gurra waa dhaggeeffatu. Gurra kiriitiizimii dhaggeeffatu uumuu danda'uu qabna. Qeeqa dhaggeeffachuu qaba namni gadi taa'ee. Anatu sirriidhaa, ani abdaarii keetii, ani waaqa keetii hubanatti hin qabiiniin hin ta'u. Hiree uummataa irratti murteessina waan ta'eef. Kanaaf Oromoon nagaa barbaada. Uummanni keenya rakkoon taane keessa jira. Isa kana keessaa bahuuf of qopheessuudha malee isuma kaleessaa keessatti of hiinee dhagaa akka walitti guuruuf miti kaayyoon barreeffama kiyya akkatti naaf hawwatamu. Baay'ee galatoomi ulfaadhu sa'aatii dheeraa sirraa fudhadhee darbees immoo yaadota namoonnis kaasan waan ta'eefi yaadonni kun immoo caalaatti akka ifa ta'uu danda'anii fi kanneen har'a akka waliin haasofnu barbaade. Ani gaaffii koo kan hin qabadde kan maagamaa ture xumureera. Wanti dhuma irratti itti dabaltu yoo jiraate itti dabaliitii hin xumura. Wanta fi jiru yoo jiraate. Kanuma dhumarratti amma dirribsaan eessa jira jedhu nama baay'ee gaaffii kaasa. Eessa teesseetii barreessitaa jaarmiyaa kam deeggaraa jirtaa waan jedhamu jira. Ani teessoo fiizikalii Finfinnuma keessa hin jira. Jaarmiyaan keessa jiru hin jiru. Ilma Oromoo tokkodha. Waan itti jiru na yaachisa. Waan kaleessa kaffalle sun nama rara. Kanaaf bakka har'a geenye hin busheessu. Rakkoo masaa wajjiniin akkamitti sirreeffachuu dandeenya? Akkamitti fooyyeffachuu dandeenya? Akkamitti sirna jabaa ijaaruu dandeenya jedheen amana. Isa kana gochuuf immoo nama rakkoo qabu dhiisi dhaabadhu rakkoo qabda jennee walitti himuu danda'uu qabna. Wanni wal kabajuudha malee wanni guddaan rakkoo walii walitti himuun wal qeequun aadaa ta'uu danda'uu qaba. Haga yoomitti naqeeqxa jennee kilaashii bitannee shugguxii bitannee wal adamsina. Haga yoomitti rakkoo akkasii keessatti wal akoofna. Haga yoomitti ebeluu ergama diinaa qabaa ebeluu takka immoo Oromummaa kanas walirraa fuunee wal badhaasnaa walirraa mulqina. Injiru waan akkasii bakka tarsiimoof istiraateejii fi abbaa duulaayyuu kaleessa minaasee jennee arrabsineera. Hin ta'u bakka Oromummaa har'a walirraa mulquun kun hin ta'u. Amma Oromummaa walirraa mulqinee wal diinomsaa ati yabashaa ati maalii abti qabaxxarsee waliin jechuu caalaa lakkii tola sarakkoon kee kanaan kee badhaa sarakkoon kee kana kan kee isa kana yoo dhiisne malee hin ta'u. Akkasitti biyya walirratti diigna akkasitti wal balleessina sirrii miti dhaloonni jedhu gadi ba'uu akka qabu akka dubbachuu qabu. Nagaan Oromoof Oromiyaaf akka bu'uu qabu dhaammachuun barbaada. An ilma Oromoo nagaa barbaadu tokkodha malee ergama jaarmiyaas hin qabu, ergama nama dhuunfaa tokkos hin qabu. Dirribsaadhaanii of danda'ee nama yaada koo fiduu danda'u nama immoo itti na faana dibeet gochuu danda'u faana immoo nama dhiyaachuu danda'u. Nama dhoksee nama irratti ololus miti. Nama sobaan sanada namaa balleessus miti. Kan akkasitti naafaa qabatu namnu kanuma jechuu barbaada. Baay'ee galatoomi ulfaadhu kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aa kan Dirribsaa Daamtee waliin taasifne kan haga ammaati barreeffamoota dhedheeraa kutaadhaan hirees haga kutaa 10tti dubbisootaan ga'aa ture yookiin immoo feesbuuk irratti ittiin barreessaa ture yaada falmii yookiin immoo yaada namoonni yaada isaanii irratti kennaa ture waan ta'eef dhimma sana irratti kan waliin turtii taasisaa turre.
yaadota qophii keenya har'aa keessatti ka'an irraati namni baay'een odeeffannoo gaarii akkasumallee hubannaa dabalataa argateera jedheen nan amana. Gara fuulduraatti namni kan biraanis miidiyaa kana irratti dhiyaatee yaadota irratti ka'an yookiin immoo yaadota waliigalaa akka gumaachuuf waltajjiin keenya banaadha. Aga xumuraatti waan waliin turtaniif galatoomaa jechaa har'aaf kanuma.